sagaleessaa bareedaa sanaan deebii jedhee jalqabee jira. Kanaan dura gaa akkuma beektan. Hawanawa sinawa riga borun abida bakka nisan murini boru jiru. Ashama kan jirtu maatiiwwan miituuba irras reaction video tokko isiniif qabatee jira. Reaction videoon arra isiniif qabadhee jiru sirba guutuu deemii kan jirudha. Torbee kana gaa akkuma beekamu social media garaagaraa naannaa ture sirba haaraadhaan akka dhufu guutuunis karaa social media garaagaraatiin beeksisaa jira. Arras gawaadhaas kabajuudhaan sirba isaa kana kun nu biraan ga'ee jira. Isa gaa reaction video isaa amma xumuraatti wal faana ilaalla. Isinis amma xumuraatti na faana turan isiniin jedha. Jalqabeera guutuu. Leenca multimedia. Leenca multimedia kan akkuma beekamu kan Leencoo Fiqiruudha. Leencoo Fiqiruu aartii Oromoo keessatti gahee taphachaa jiru. Nu duraa kan dhokatu miti hojii baay'ee bareedan baay'ee artistoota Oromoo faana qabatee dhufaa jira. Kunooti gaa guutuu faanas dhufee jira. Jalqabuma irratti akka argitanii yaadannoo Oromoota Gadaa Michileef yaa ta'uu jedha. Yaadannoo isaa Oromoota Gadaa Michileef naaf ta'uu jedha. Deemi Guutuu Abarraa. Jalqabuma irratti gaa sirbi kuni kan inni itti dalagame naannoo Karrayyuutti. Baay'ee kunooti gaama. Deemi deemteetta murteessii. Wow. Sagaleessaa bareedaa sanaan deebii jedhee jalqabee jira. Kanaan dura gaa akkuma beektanii hawwanawaa sirboota bareedoon biraan gahee ture. Deemi deemteetta murteessii murtoofnaan deemanullee. Gurbaan sila gaararra dhaabachaa ture suni haadholii siinqee gidduu darbaa jira. Murteessii deemi deemteetta murteessii murtoofnaan deemanullee. Deemuun erganollee gara muuraan deemnaa lagaa wajjinaa tulluutiin tulbaanaa laga kaamuun jeenaa gabinis nuunaafuu boodee waan miilannu wanni feete aduufu deemi boodeen ilaali deemi boodeen ilaali deemi boodeen ilaali deemi boodeen ilaali. Baay'ee ajaa'iba. Jalqabbii masaarraa ka'ee gaawwan babbareedaa argaa jirra. Akkuma isin argitanii shuutii akkasuma shuutiin garaagaraa fudhatamillee muuvimentii isaa akkasuma baay'ee kan namatti toludha. Hojii baay'ee bareedu qabatee dhufe guutuun. Deemi deemteetta murteessii deemi deemteetta murteessii Wow, slow motioniidhaani hin bareeda dhugaa baay'ee ilaalaa deebi'aatii. Deemi deemteetta murteessii murtoof jaalladheera kana baay'ee. Naan deemanollee. Nolle. Wow, dhugaa baay'ee bareedaa fi xumurame. Maftenye gubana gubai tolbane. Baay'ee jaalladhe.
qabateera. Walloodha aadaa wallooti jechuudha. Deemuun ergaan oollee mafteenyee gubaannaa gubaa ittol baanee haala isaa hubaannaa yaaleen bibirraatiin gurbe lubbuuf hin shakkii lapha mana maada gurbe ce'uuf jettee kaana garbi gurraattiin cema hojii jettee baana maatii gurbaayuu ni bulamaa. Guutuugaa akkuma simbeetta karaa duras hojii baay'ee hojjeteera isiniin jedheera. Sagalee isaa dhugaa eenyuutu madaalamu sagalee ajaa'ibaati dhugaa baay'ee jaalladheeran karaa koo. Isin immoo yaada keessan koomentii jala kaa'aa. Kamisi jaalallee kee raayyaana dubbisii kottuun deemnaa jedhi asaasitti himi yoonni sosodaateef waan amalaa eegaa hin sodaatin jedhi qophaa'een si eegaa kottu sineegaa kottu sineegaa kottu sineegaa kottu sineegaa deemii deemteetta murteessii deemii deemteetta murteessii murtoofnaan deeman oollee. Silaa daadhii gaarii si bitaa qalbii keetti hiitee daadhii gaariinis bara yeroo fi guluuf jettuun kobool kanaaf calin jedhiin teessee dagattee yeroo keetuu keenyaa waamamtee sangaa furtuu nyaatte banamte farda collee yaabdee. Waaw dhugaa sirba kana qofaallee utuu hin taane istaayiliin heeristaayiliin isaa kunillee baay'ee bareeda. Naannoo Karrayyuutti egaa akkasumaan filatamaa innis haaluma sana hordofuudhaan akkanaan filate jechuudha. Baay'ee bareeda dhugaa baay'ee bareeda. Gulufte farda collee wajjina tolluudhin duubaana laga kaamuun teena galanis nuunaawu booddee waan ilaalu wanni beete aduufu deemi booddeen ilaali 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 deemi booddeen ilaali. Demi Bodenidali, Demi Bodenidali. Gara xumuraatti deemaa jira. Bakka geessatti hafuuraa fi sagaleen jalaan dubbate wayii jira garuu adda baafanne. Demi Bodenidali. Guutuun akkuma beekamu kanaan dura sirboota ammayyaa irratti xiyyeeffate kan hojjetudha. Inni kunis bifa ammayyaa bifa aadaatiin lachuusayyuu wal makaadha. Baay'ee bareeda dhugaadha. Baay'ee natti toleera. Namoonni baay'eenis dhugaa malee yaada. Waaw. Dhugaadha baay'ee jaalladheera. Baay'ee bareeda. Amman eegee olitti argee garuu kan inni eegee ture akkuma argaa turre poosteriin isaa garaagaraa kan inni ittiin dalagamee ture akkuma sirriitti arginu akka aadaa Karrayyuutti rifeensa isaa filatee ture. Ani akkuma sanatti
akkuma sanatti naannoo Karrayyuutti akkaataa haalli utaalamee ittiin sirbamu jira. Akka sanaan waan sirbamu natti fakkaate walumaa galaa dhugaadhaa guutuu hojii baay'ee ajaa'ibaa dalagdee gara fuulduraattis waan ajaa'ibaa sirraa eennaa guddoo galatoomii namoonni YouTube channel kanaaf haaraa taatanii like subscribe gochuudhaan na bira dhaabbadhaa. Amituu biidhaa fi maatii ta'a.